Caaltuu amaanii waa'ee jaarsa ishii gaafannaan isa miti kan hidhaa jiru anatu hidhaa jira maleeyyuu jette. Maal jechuudha? Waa'ee jaarsa ishii irratti gaaffii gaafatamnaan jechuudha. Ana miti kan hidhaa jiru isa miti kan hidhaa jiru anatu hidhaa jira anatu hidhamee jira jette. Umukaanus immoo maa itti seetan har'a waa'ee isaanii lamaan haasa'uu fadhu. Umukaanus immoo maa itti jaarsi kiyyaa osuma diiyaasporaallee fuudhee gaariidha. Diiyaasporaa moo diiyaasporaa jettan? Diiyaasporaa fuudheellee gaariidha. Sababni isaa ijoolleellee gargaartee nu guddisti. Garuu isheen kunis biyya baqaa keessa jirti jette. Maal jechuudha? Kun lamaan maal jechuudha jedhe obbo Taayyee maal jechuudha? Nagaa Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa koo galata Waaqaa ta'u isin hunduu baga nagaa taatanii baga har'a geessanii isiniin jedha darbaa jiraadha ammallee. Egaa jalqaba san godheerraa yoon kee caaltuu amaanii biyya Saawud Arabiyaa keessaa yeroo dheeraa arga turte booda gaa'ela godhachuu ishii hundi keenya iyyuu hin yaadanne jechuudha. Gaa'ela ishiis namni baay'een jaallatee abbaa manaa ishiis namni baay'een jaallatee fi mucayyoon illee mucaa baay'ee amala qabduu fi sagalee ta'aa turte hojiin ishii baay'ee bareedaa turedha. Namni hunduu kan ishee jaallatuuf kan ishee dinqisiifatu ture. Garuu hin taane haala wayitti yeroo tokko Raamadaana keessa qabamanii jechuudha. Qabamaniitu hidhamaniiru. Egaa hidhaa sana keessa isheen illee baay'ee turte gara biyyaa galtee inni immoo hidhaa keessatti hafeeraa jechuudha. Erga biyya galtee mucaan kun akkuma nama kamillee dalaguun isheerra waan jiraatuu fi sosocho'uu waan qabduu fi gara Kaayiroo deemte. Erga gara Kaayiroo deemte immoo waan baay'een isheerratti dhufeera. Haasaa baay'ee dubbii baay'een isheerratti dhufeera. Arrabni baay'eenis isheerratti dhufee jira jechuudha. Maybe obboleettiin kun caaltuun biyya keessa yoo teesses yoo danda'amee fi haalli mijate biyya keessa sosochootee hojjechuu qabdi. Nama ganaa hojii hojjetu ganaa waan baay'een irraa eegamu waan ta'eef hojjechuun ishii dirqamadha. Eega biyya keessatti hin hojjedhu jette immoo iddoo barbaadde deemtee hojjechuufis mirga qabdi. By the way, Itoophiyaa keessas teessee deemtee iddoo teessee murteessaan isheedha. Abbaa manaa ishii eeguudhaaf isheetu murteessaadha jechuudha malee waan biyya keessa teessee waan maatii bira teessee fi abbaa manaa ishii eegaa jirti jechuu hin dandeenyu. Waan immoo Kaayiroo deemtee fi abbaa manaa ishii dhiisteetti yookaan gaantee jirti waan biraa keessa jirti jechuus hin dandeenyu. Na caaltuun biyya keessas yoo teessee iddoo feetes yoo dhaqxee isheef ishee qofatu murtee ishii beeka. Namni garuu yeroo isheen Kaayiroo kana deemtee maal jedhee namni irraa hin haasofne hin jiru jechuudha. Waan hin qabne wallaalummaadha. Na caaltuun maal jette amma waa'ee abbaa manaa ishii yeroo gaafatamtu namni baay'een illee gaaffii gaafata akkamii abbaa manaa keetti walitti jirta moo maal keessa jirta yeroo jedhamtu abbaa manaa kooti walittan hin jira haasa'aa jirra. Garuu ana miti isa miti kan hidhamee jiru anatu hidhaa keessa jira. Anatu hidhamee jira jettee jechuudha. Kanaaf amma fakkeenyaaf itoo anaanii dhaqxeet abbaa manaa kee faana hidhamtee teessamoo asuma turtaatoo jedhanii asuman turan jedha. Sababni isaa ani hojjechaa waan tokko godhaa isa eeguun qaba. Lamaan keenya iyyuu yoo hidhamne gaafa baanu akkam ta'a jette. Sirriidha. Kanaafuu anamma hidhameen jira. Isoo waan barbaade gochuu danda'u dhugaadhas waa feete dalaguu dandeessi nama keessa jirti. Wanti baay'een itti dhagahamuu danda'a. Baqa dogoggoruullee hin dandeessi. Garuu maaltu ishee hidhee jira? Waadaan ishee hidhee jira. Haadha manaa namaati. Kanaaf isheenis dhuguma osoo hidhamuu hin barbaadin hidhamtee jirti. Osoo gadhiifachuu barbaaddu ofiitee jirti. Osoo waan barbaade dalaguu jirtu dandeessu hidhamtee jirti. Inni garuu riilii hidhaa jira. Kan saamumaa gochuu hin danda'amu jechuun osoo waan barbaade godha jedheeyyuu inni hin danda'u. Isheen garuu waan barbaade godhatoo jette hin dandeessi garuu hidhamtee jirti. Maaliif haadha manaa namaati. Haadha manaa namaa abbaa manaa ishii nama eegaa jirudha. Akkanatti ibsite jechuudha. Thank you so much. Na baay'ee gaariidha. Yaa nama du'e malee namni mana fincaanii mana hidhaatti hin hafamu jedhama. Nama du'e tachi hin hafa malee. Kanaaf waggaa tokko waggaa lama waggaa 3 4 eeguun immoo dirqamadha. Dirqama abbaa manaa ofii waan ta'eef hammanni hidhaasaa fixatee bahutti
eeguun shi dirqamaalii fi hidhamuun saayyuu sababii ishiitti. Hon jedhee hidhamuunu karaa ishiitiin jechuudha. Kanaaf nama kana immoo lafa ciniintee eeguu qabdi jechuudha. Machees waan baay'ee hin hidhamu waggaa lamaffaa caala waan hidhamu natti hin fakkaatu. Waggaa lamallee amma hin taane mitiire lama caala waan hidhamu akka kootti jechuudha. Garuu hin beeku hidhaasaa fixate yeroo bahu immoo inshaallah isheen hojjedhaan isa eega waan jetteef hojjedhaan isa eega waan jetteefi gaafa dhufanii garuma jireenya isaanii hojii isaaniitti galuu jechuudha. Waaqni nagaadhaan isaan haa baasu jireenya isaaniitti haa fufsiisu. Umukaanisitti immoo yoo deebine jechuudha. Umukaanisitti immoo yoo deebine isheen immoo maal jettee osoo diiyaasporaallee ta'ee ijoollee gargaartee illee nu guddistii jette. Garuu isheen kunis baqataa maas jirtudha. Anammaa jette isheen ani amma jijjiirama fida jedheen baheette. Hojjedhee ijoollee kiyya sadarkaa guddaadhaan mana barumsaa gaarii akka baratan, jireenya bareedaa akka hojjetan, jireenya bareedaa akka jiraatan. Lammaffaan immoo iddoo sana soo jirtu gara Ameerikaa deemeen isaanin illee fudhadhaa. Haalli ishee akkas ture. Garuu ijoollee irraa dhiisee deemuu hin qabu ittiin gaabbite. Gaabbitee dhugaa waaqa dhiisee deemuu hin qabuun ture. Osoo maal ta'e jette. Osoo abbaan manaa jabaatee hojjetee hir'uun hin argamu ta'e rakkoon hin mul'atu ta'e dhiiseen deemu tureette. Dhageessaniittu. Kanaafuu ana qofa miti dubartoota baay'eetu ijoollee isaanii dhiisee gaa'ela isaanii dhiisee bakka baay'ee deemee dalagataa jira. Ana qofaa miti jette. Iddoo ana qofaa miti jedhanii nama morkatanitti sirrii miti. Ebeluun amma fakkeenyaaf ijoollee isaa harcaasee deemeef ani ammoo ijoollee koo harcaasee deemuun qaba. Ebeluun ijoollee isaa kaa'ee deemeef ani ijoollee koo kaa'ee deemuun sirriidha. Sirrii miti. Sirrii miti jechuudha. Waan akkasii nama ana qofaa miti jedhanii nama faana wal fakkeessuun sirrii miti. Namni tokko dogoggoree ijoollee isaa meebii gatee deemee ijoolleen isaa jalaa miidhamte hanqees miidhamuu qabu. Abbaan ta'e ijoollee isaas dhiisee deemee gaa'ela isaas dhiisee deemee gaa'elli isaa jalaa diigamee abbaan manaa isaa dubartii kan biraa fuudhee jireenyi isaa babbadee yoo eege hanqees babbaduu qaba. Hin qabu. Kanaafuu namni fedhellee dhuguma namoonni baay'een gaa'ela isaanii dhiisanii ijoollee isaanii dhiisanii deemanii warri gaa'ela isaanii dhaban jiru. Ijoolluma isaaniillee kan dhaban jiru. Ijoolluma isaanii too isaan hin argin kan jalaa boqatte illee jiru. Waan baay'ee jira jechuudha. Garuu wanti jedhamee hamma namaa danda'ame biyya keessattuu namni tattaafatan jireenya irraa afaan boodan qaqqaba waan ta'eef namni tattaafatee bakka jireenyuma isaa kana haga guyyaa haasa'u haguma ta'e hin adeemsisa taanaan dhiisee deemuu hin qabudha pooyintiin. Mana isaas dhiisee deemuu qabu, ijoollee isaas dhiisee deemuu hin qabudha. Kanaaf engadee asli biratti dhagayani asli birattidha kanani dhagahee yeroo gaafa ta'e jechuudha. Asliin dhugaamoo soba kan jedhee akkamitti eessadha jedhee achittan dhaggeeffadhe ani isheerraa jechuudha. Yeroo isheen aartee haasoftu yeroo isheen waa'ee kanas haasoftu yaadni koo akkasiidhaani mana barumsaa gaarii akka baratan jireenya gaarii akka jiraatan waan hundumaa akkan fooyyessu jireenya dur warri keenya nu jiraachisan rakkinaan nu guddisan akka sanatti akka ijoolleen koo guddatan hin barbaadu jettee haasofte. Garuu hamma ijoollee ofii qaamaan bira hin jiraannetti ofii hin kunuunsinetti rakkoodhumadha. Rakkoodhumadha. Silaa hammamuu ta'e immoo haatillee bira jiraattee wayya. Haadhuma immoo wayya ijoolleedhaaf jechuudha. Ijoolleedhaaf haadhuma wayya dhugaa dubbachuudhaaf. Anyways waaqni gaarii haa godhu, nagaas haa godhu. Gaa'elli namaallee hin diigamin, ijoolleen illee haadha ormaatti hin darbini. Dhugaa baay'ee tokko nama gaddisiisa. Garuu dhiirri baay'ee taa'uu akka hin dandeenye beekamaadha. Osuma amala dhiiraa beekanu dubartoonni baay'een dhiisanii deemanii booda hin boo'u, booda hin gaabbu jechuudha. Booda hin boo'u, booda hin gaabbu. Amma mukaanis kuni gaabbii ajaa'ibaa keessa jirti. Galii jennaan ani paaspoortii hin qabu galuu hin danda'u jette. Ish akkamiin deemte xiyyaaraan deemte miti. Kaayiroo kana karaa xiyyaaraa deemu malee karaa kam deemu ani hin beeku. Garuu ani akkuma haadha faaxee jechuudha. Haadha faaxee tikkeetti kutattee asiin deemte akkanuma natti fakkaate. Na
asliin yeroo inni gali bakka biyyatti deebi'i gali yeroo jedhuuni gali si gashina yeroo jedhuuni ani paaspoortii hin qabu akkamittiin galaa jette. So akkamitti dhufu dhaqxe yeroo dhaqxe akkamiin dhaqxe hin beeku an garuu jechuun waanuma xiyyaaraan dhaqxeensiyaa garuu isheen akkana jette interview sana keessatti jechuudha. Gaa waaqni siif laaffisu jenna habiibti dursa garuu waan xixiqqaadhaaf jedhanii waan guddaa dhabuun sirrii miti. Amma waan xixiqqaa kan isiniin jedhe maanni beektu jireenya ishee amma mul'atu ishee amma hojjetamaan jirtu kun xixiqqaadha. Waan guddaan garuu gaa'iladha. Waan guddaan garuu ijoollee ofiiti. Okay? Kanaaf yeroo baay'ee meeqa shawwadamuun immoo hin barbaachisu. Amma jireenyi kun duniyaa jettan miti. Duniyaan kun akka tasaa dhufuu dandeessi akka tasaas baduu dandeessi. Garuu manni kee jedhi gaa'ila kee jedhi ijoollee kee jedhi waan akka tasaa miti. Atillee akka tasaatti hin finne gatii kaffaltee du'a faana wal'aansoo wal qabdee ijoollee kana da'uudhaaf jechuudha. Du'arra daarii yookaan caafii du'arra geessee bakka akkanatti kan ijoollee kanallee argattee jechuudha. Garuu yeroo amma lafa kanatti ilaalaman guguddatanii waanuma akka taphaa wayiitti dhufan fafakkaataa jechuudha. Yeroon sun waan darbeef yeroo sanas waan dagatamee fi ijoolleen kun akkuma sasalphaatti ilaalamuu danda'u. Garuu akkas miti. Gaa'ilillee salphaa miti. Baay'ee dubartiin al takka gaa'ilshi jala haca barabbaramee waan ta'e taanaan bakka deebitee milkaa'uun shi baay'ee ulfaata. Ammas dubartii ammas heerumuun ikkoo hin ta'u bar. Dubartiidhaaf hin ta'u dhiirri yoo fuudhe dhiiraa garuu humaa miti. Dubartiin garuu gaa'ila mashiisa jalqabaa abbaa manaa ishiisa jalqabaa faana ta'u amma dhumaa teessee abeet akka namatti tolu abeet kabajashi. Dhiira waan ta'eef dhiirarraa waanumti fokkisu hin jiru bar. Maaliif inni durumayyuu hin fuudha waan ta'eef baay'iseeyyuu hin fuudha sadii afuruu hin fuudha waan ta'eef hiikee yoo fuudhes namni isarratti yaada kaawwatu hin jiru. Dubartoota irratti yaada kaawwatama malee. Isheen ikkoo gaa'ila ishee isa duraa akkoo hiiktee amma seerumteedhu malee isarra badaanaa isaan isarra.